أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير قرآن سورة الأعراف آية دباب صدومي تكرر جرا. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة أمة فرعون كان yeroo isaanitti dhufte alhasanatu toltuun dinagdeedhaan bal'atuun qabeenya mabal'atanii fayyaan misanii tolanii nagahaan gartee bobba'anii yeroo galan karakkoon takka hin jirre qaaluu ni ja'anii lanaa nuuftaatuudha haadhihii isintun nuuftaatuudha akkana jedhan isintun nuuftaatuudha jechuun nutu haqa godhataa wama nuun malu jedhan namticha gartee sabsabaa dhaqee liqaanbarummaa aangoo wahii irra buusanii jennaan wanni zariif nu barbaaddi intalarrallee waan akkanaa nurra kaayanii jajjaan warra waan akkasii yaadu jira duuba qaaluu lanaa haadhihi lanaa nuuftaatuudha haadhii isintu nuuftaatu numatu haqa godhata numatu warra kabajamuudhaan male warra qabeenyaan male warra aangoon male warra beekumsaan male warra diinagdeen male ufiin jedhan jechuudha وإن تصيبهم يرو إسان تويت أمو سيئة همتو يرو إسان تويت بيلا هاتو ركوبة هاتو ركومة تاتو هاتاتو يرو إسان تويت سيئة همتون يطيروا نهودة بموسى موسى الآن هودة ومن معه نما موسى والجنجرونس نهودتني هودنا رجتون فالكا همتو لا تنجتو ayyaana badaa faalkaa hamtuu maal jedhan yoo roobni dhaabbate sababa muusaatiif jedhan eega wahabiyyaan biyya seente horiin duraan ilman nu aanan maalii ta'ee jechaa turte warri mushriktootaa gaaf duraa tokko barakaan lafarraa maalii taate roobni dhabame akkasiin jedhanii bara kijiba isaaniiti sababa isaan tawxiida didaniif rabbi isaan qixaate waan isaan tawxiida isaanitti dhufe ofirraa deebisaniif adabbiin sun itti dhufe malee waan tawxiidni dhufee warri tawxiida dubbateefi miti waan warri tawxiida dideefi mushriktoonni jechuudha alaa ja'a rabbiin intabihuu dammaqaa guurii gurraa guuradhaa innamaa xaa'iruhum hoddannaan isaanii بمعنى حظهم قون إساني عند الله الله برت إساني تهادا قون إساني الله برت إساني تهادا قون ملكيتس قون قرتي كسارا كهونغوتس الله برت إساني تهادا رب متوام فد إساني تفد ملي وموسى في جماعة موسى تيمتي يجتو إنما طائرهم عند الله هودنان إساني الله برتي تهاد يجون بمعنى حظهم قون إساني عند الله الله برتي تهاد وان إسان تقو بربادين رب متو إسان تقا يو بلا بوسل اسمتو تبوس يو غرتي تلتو إساني في دل يو إسان قمتشي سل رزق تقديسي سنس الله برتي تهاد ولكن أكثرهم أكنها جن الردون إساني لا يعلمون هم بيكا qoonni ilma namaa allah bira jiraa hin beekani wanni gartee rakkoon akkana nu dhuftee sababa ibaluutiif jedhanii gama makluuqatti rakkoollee bal'oollee achi harkisan jechuudha bal'oo dhuftellee gariin namaa sababa ibaluutiif waan waliyyiin ibaluu maaliyyoo ta'eef abboo baaleettu hafuura itti baafatee akkuma jedhan kana ga'a hafuura itti baafate سيدنا خضر توفور اتبافته أكما جاء مخنج واني سيدنا خضر نما قول انجرو hafuuriin nama baafatee gartee sababa saniin
ilmi namaa balarraa hafe rakkina itti as deemurraa hafee milkaa'u takka illeen hin jirtu innamaa xaa'iruhum cinda allaahi qoonni isaanii allah biratti tahaadha qooda hoodannaa jechuun waan namni mataa isaa keeysatti likkatu yookaa bikkatu akkuma amma jenne gaa eegaa warri tawxiidaa kun nu seene lafti biqila dhiiste akka jechuu kun hooddatu jedhama faalkaa hamtuu ilaallatu yookaa قالوا نجي أندوبة مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتنا به يروى نتلفت به وان نتلفت سني يروى نتلفت ونسو مفره وهاتو من آية الراكته ونسون mallattoo ati isii kenname jettee dubbatturraa ka tahe jechu litasxaranaa bihaa akka isiidhaan falfala nu dalayduuf jecha litasxaranaa bihaa akka isiidhaan falfala nu dalayduuf jecha isaan ga akkana yaadan mallattoon inni kenname sun ta inni kenname ji'u suni falfala nutti dalagaa je'an mahamaa ta'atinaa bihi yeroo ati nutti hin dhufte wama dhuftee nu dhufi jechu bihi waan sanii waan nu dhufte saniin min aayatin isiin sun aayatarraa kataate akka ati jettutti akka ati yaaddutti mallattoo nabiyyummaa ati qabaachuu ibsiturraa kataate jechu litasxaranaa bihaa akka isii saniin falfala nutti dalayduuf jecha famaa naxnu nuti waa hin taane laka si'ii kana bimu'miniin bimusaddiqiina dhugoomsoo waa hin taane nutiin kun si'ii kana dhugoomsoo waa hin taane ati haga feete waan feete dubbadhu waan feete nutti koottu mallattoo nuun amansiisuuf yaaddu ta feete fidi nuti waasin dhugoomsinu jedhaniin famaa naxnu laka bimu'miniina ay bimusaddiqiin si dhugoomsoo waa hin taane yeroma feete waan feete nutti dhuftullee abadan jedhan duuba dubbii gartee tawxiidarraa garaa itti waliin muran matooleen isaanii silaafuu warroota matooleetti waa dubbata waan jala deemtuun isaanii dhugoonfattee isaan jala ittiin hordoftu dubbatan jechuudha abadan hin qeebalu namticha kana hin qeebalu hin dhageenyu waan inni jedhu hin dhageenyu waan fedhaafitu hin fudhannu waliin jaan sihiriin deema waliin jaan duba rabbiin keenya azza wa jalla fa arsalnaa calayhim isaan irratti ni ergine ja maal erge axuufaana galaana hidhaa galaanni ilmi namaa hidheewu masriin akka itti sodaachise gartanii ka Itoophiyaaniiti ummanni masrii sodaan isaanii guddaan bishaan dhamnaadhaa miti bishaan kun gaafa achii cabe wanni kun akka hundattuu wooma namni dalage guyyaa tokko cabuun isaa ni mala nu fixaa sodaasan qabanii bara nurra gara galaanni hidhame sun yoo achi dhoye waan fuuldura isaa irra gara galee haxaawaa deema jechuudha san sodaatan amma masritu akka qaba moo Itoophiyaatu akka qaba jettan isaan bishaan sun ka eenyuuti Itoophiyaati eessaa ba'a inni sun Itoophiyaa keessaa ba'a haya wanni lafatee keessaa ba'u keetii jechu akkasii wanni lafatee keessaa ba'u keetii haya duuba yoo lafatee keessaa bahe lafatee bira dabre
lafa biraa dhaqe hoo bishaan kana garafanii deebisuun adaba dhabdati maa gaffiida jedhanii dubbiin tunoo akkam danda'amti horiin kee tokko yoo inni baqate horiin kee yoo inni duteesse harkaa fiige ganda kee keessa itti dhaabbate ilmoo isaa sii dhiisee saani baqate fakkeenyaaf saa sana kam goota ni qabatta aya duuba dura wanni lafa namaa keessaan ba'u dhuga abbaan sun haqatti qaba namni tokko dhufe waan lafatee keeysaa anni fudhadhoo ka jedhu taate sisaa yoo ammoo wanni kun kasirra dabree faayidaa keetirra dabru taateo ati waan san qabachuun zulmi bu'aa ati ittiin bu'eeffattu bira yoo dabre wanni kun tirfii ta'e jechu waan edaasaadha ati isa qabachuun miidhaa ta'a waan si gahee sirraa hafu jechu walaa tulaamu calaa kafaafin waan namatti haajamurraa ufiin qabdu waan san yoo kennuu dhabde ittiin komatamtu sharia islaamatti waan namatti haajamurraa ufiin qabdu garte yoo ammoo wanni kennan maali jennaan quli lcafwa jee rabbiin ويسألونك ماذا ينفقون wanni kennan maali quli lcafwa cafwa jechuun maali tirfii tasirraa hafte gadhiisi jedhe kanaafuu Itoophiyaan lafa amaaraa keessaa bahe lafa oromoo keessaa bahe asitti lool qabdu nama rakkoo